mana ciisichaa keessan keessatti jechoota isin cinaa jiran, meeshaawwan isin cinaa jiran hammam beektume? Nagaa akkam jirtanii hordoftoota Nigaa TV baga deebitanii too gara chaanaalii Nigaatti dhuftan jechuudha. Har'allee maalidhaa? Barumsa baay'ee isin barbaachisaa ta'e. Baay'ee isin barbaachisaa beerruun vocabulary kan jedhaman yookaan ammoo vocabularyewwan kutaa ciisichaa keessatti itti fayyadamu. Fakkeenyaaf wantoota akka drawer yookaan ammoo fan, sleeping mask, curtain, pijaamaa wanta akkas jedhaman kanneen ilaallaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo darbe irratti jechoota yookaan ammoo himoota yookaan ammoo gaaleewwan barbaachisoo ta'an laallee turree jechuudha. Warri laaliin deebitanii too laaluu dandeessanii keessa seentanii Nigaa TV kana keessa seentanii jechuudha. Okay, kanaafiyyuu har'a maalidha kan barannu? Bedroom vocabulary. Maal jechuudha? Jechoota kutaa ciisichaati. Bedroom jechuun kutaa ciisichaa jechuudha. Bedroom jechuun maal jechuudha? Kutaa ciisichaa. Akkanumatti yoo ilaaltan bed jechuun maal jechuudha? Sireedhaa miti? Room jechuun kutaa siree kanumarraa dhufee jechuudha. Kutaa ciisichaa yookaan bedroom vocabulary kan jedhaman isaan kana jechuudha. Kanaafiyyuu maaltu jirame amma? Kutaa ciisichaa keessatti isiniyyuu maal argitan? Afaan Oromootiin ni beektu miti? Amma fakkeenyaaf wanta irra ciistan, wanta uffattan, wanta mataa jala godhattan, wanta uffattanii raftan, wanta isin cinaatti fuula keessanii ittiin laallattan kan inni beektu miti afaan Oromootiin. Rakkoon qabu har'allee immoo afaan Ingiliffaatiin beekuu yoo barbaaddan ni argattu jechuudha. Maal gootan isinitti fakkaatee amma fakkiidhaan isinitti agarsiisa. Irratti hin dhiphatinaa. Fakkiidhaan ilaallaa jechuudha tokkoon isaa. Akka yaadaatti kanaan isin gorsu maalidhaa? Barreeffamawwan akka kaardii wayiirratti yookaan ammoo luukii ishee xiqqoo irratti barreeffattan. Sana booda immoo beerruumii keessan kan jiran yookaan kutaa ciisichaa keessan irratti maal gootan? Meeshaalee san irratti itti maxxansitu jechuudha. Kanaaf osoo hin barbaadin, osoo hin dhiphatin yeroo garas laaltan jechicha san afaan Ingiliffaatiin laaltu jechuudha, argitu. Kanaafiyyuu osoo homata akka wanti hin jedhin afaan Ingiliffaa sammuu keessan keessa seenaa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu beerruumii keessatti akkasitti fayyadamuu dandeessan. Beerruumii qofaa miti. Yaa beerruumiin keessatti hin jedhe malee iddoo biraatti illee akkasitti kaardiidhaaf fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu amma maal jedha tokkoffaan asirratti yoo ilaaltan laala. Hundaa tokkoon isaa fakkeenyanis ni ilaalla. Irratti hin dhiphatinaa fakkeenyanis jecha qofa beekuun faayidaan qabuu jennee jirra waan ta'eef jechuudha. Himaan yookaan ammoo maaliidhaan laalla? Gaariidhaan laalla jechuudha. Malee kophaa ammaa diikshinarii qo'achuu akka nu jalaan taaneef jechuudha. Maatras tokkoffaan maatras jedha. Maal jechuudha? Ni ilaalla. Lammaffaa pillow, blanket, drawer, bed, mirror, hanger, pajamas, curtain, sleeping mask, fan jedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu kanneen amma ni ilaallaa jechuudha. Fakkeenya ilaala fakkiiwwan garaagaraatiin isin tokkoon isaa isin ibsaa jechuudha. Tokkoffaan maal jedhari? Maatras jedhame. Maatras. Mee jedhaayi? Maatras. Baay'ee gaariidha. Maatras maal jechuudha? Afata yookaan ammoo isa firaashii jennu sanaa jechuudha. Afata yookaan firaashii jechuudha. Fakkii isaan argitanii miti? Isa kanaa jechuudha. Ammaan booda firaashii yookaan immoo afata jechuun maal jechuudha? Bartanii ture? Maatras. Akkan irraanfanne ilaala. Warroonni wanta barreessaa dhaggeeffachaa jirtan barreeffachuu dandeessanii jechuudha. Akkaataa dubbisa isaatiillee maatras jettanii jechuudha. Kanaafiyyuu tokkoffaan fakkeenyi maal jedhaa? I sleep on the mattress jedha. I sleep on the mattress. Ani afata irra rafa. Yookaan ani firaashii irra rafa. Yaa firaashii akkasiin galuuf baay'ee wanta garaagaraa afaan garaagaraa galcheetu akka kanan isin ibsu jechuudha. Maaliif isin barbaachisa? Garaniisinis haa ta'u, garanaanis haa ta'u afaanicha kana hubachuu akka qabdaniin barbaada waan ta'eef jechuudha. I sleep on the mattress. Ani firaashii irra rafa yookaan ammoo afata irra rafaa. Sleep jechuun rafuudha miti? I sleep yoon jedhe ani nan rafa jechuudha. I sleep on the mattress. Ani afata irra rafaa. Fakkeenya lammaffaa immoo yaa laallu the mattress is new jedha. The mattress is new.
Afichi maalidha? Haaraadha. Afichi haaraadha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo maal jedhaa? Pillow. Pillow. Pillow jechuun maal jechuudha? Boraatii. Beektu miti? Hagaarraan beektan ture? Har'a bara. Boraatii jechuudha. Pillow jechuun boraatii jechuudha. Okay. Fakkeenya tokkoffaan my head is on the pillow jedha. My head is on the pillow. My head is on the pillow. Maal jechuudha? Mataan koo boraatii irra jira. Mataan koo boraatii irra jira jechuudha. My head jechuun mataa kooti irra jira. Fakkeenyi lammaffaan ammoo the pillow is soft. The pillow is soft. Boraatiin kun laafaadha. Boraatiin kun laafaadha. Laafaa soft yookaan ammoo laafaadha. The pillow. Pillow jechuun maal jechuudha? Boraatii. Baay'ee gaariidha. Okay, sadaffaan ammoo maal jetti? Blanket. Blanket jechuun maal jechuudha? Awusaa kan uffatamu ni jira miti? Halkan isa furdaa san jechuudha. Qorraaf kan uffatamu. Amma afaan Amaariffaatiin maal jedhaa? Birdilibsi jedha. Birdilibs. Blanket jennaa jechuudha isa sana. Kan rafnee bullu sana jechuudha. Awusaa ni jedhama. Blanket. Fakkeenya laalaa. The blanket keeps me warm jedha. The blanket keeps me warm. Maal gochuudha kunam? Awusichi maal godha? Akka nafti na ho'u na godha. Natti hin qorruu jechuudha yoonaan blaankeetii sana uffadhe. Awusaan kun akka natti ho'u na taasisa. The blanket keeps me warm jedhaa jechuudha. Inni itti aanu immoo drawer. Drawer. Drawer jechuun saanduqa jechuudha. Saanduqa waan asiin jedhu saanduqa garaagaraatu jira miti. Kuni garuu amma fakkeenyaaf yoo siree keessan cinaa saanduqni jirtoo ni jirti miti yeroo baay'ee sireewwan cinaa meeshaalee tokko tokko kan keessa godhatan. Fakkii irratti ilaalaa jirtan waan ta'eef baay'ee isin hin rakkisu. Ishee tana jechuudha drawerii jedhan. Drawer. Drawer. Yoo isin cinaa jiraatte tanatti irratti illee maal gootan? Barreessitanii irratti maxxansituu jechuudha. Sana booda drawerii koo maal koo jettaa akkasitti bartanii jechuudha. Fakkeenyaadhaan dhuka. Fakkeenya wanti baay'een kan nuti ittiin barru. Tokkoffaa I put my book in the drawer jedha. I put my book in the drawer. Kitaaba koo saanduqicha keessan kaa'a. I put my book in the drawer. Kitaaba koo saanduqicha keessan kaa'a jedhaa jechuudha. Lammaffaan ammoo the drawer is full. The drawer is full. Draweriin guutaa miti saanduqni. Kanaafiyyuu saanduqichi guutuudha. The drawer is full. The drawer is full. Drawer. Maal jechuudha? Saanduqa. Drawer. Saanduqa. Okay. Inni biraa immoo kana baay'een keessan ni beektan jedheetan yaada. Garuu fakkeenyi isin fayyadaa jechuudha. Bed. Siree jechuudha. Bed jechuun. Kan laallaa jirruyyuu beeruun vokaabulariidhaa miti. Bed jechuun siree jechuudha. Fakkeenya ilaallu. I sleep on the bed. Ani siree irran rafaa. I sleep on the bed jedhame. I sleep on the bed. Baay'ee gaariidha. Ani siree irran rafaa jedha. Okay. Fakkeenyi lammaffaan ammoo my bed is big. My bed is big. Sireen koo guddaadha. Sireen koo guddaadha. My bed is big. Big jechuun guddaa jechuudha. My bed yoon jedhe immoo siree koo jechuudha. Kana bed jechuun siree jechuudha. Kan itti aanu immoo namoonni baay'ee amma warroonni subscribe hin godhin subscribe godhaayi. Kanaafiyyuu like warri hin godhinis like gochuu keessan irraanfatina. Kan itti aanu maal jedhaa? Mirror. Mirror. Mirror jechuun daawwitii jechuudha. Daawwitii jechuudha. Okay. Fakkeenya tokkoffaan she saw herself in the mirror. She saw herself in the mirror. Isheen daawwitii keessatti of ilaalte yookaan of argite. Isheen daawwitii keessatti of ilaalte. She saw herself in the mirror. Mirrorii keessatti yookaan ammoo daawwitii keessatti of argite. Mirror jedhame. Mirror. Very good. Okay. Fakkeenya lammaffaan ammoo the mirror is round. The mirror is round. The mirror is round jechuun daawwitichi geengoo akkaataa geengoo kan qabu hin jiraa miti. Round yoo ta'e kan amma akka argitanii kanaa jechuudha. The mirror is round. Daawwitichi geengoodha kan jedhu jechuudha. Warroon onlaayiniidhaan jalqaba irraa kaastanii barachuu barbaaddan
biyya garaagaraatirrallee yoo jiraattan rakkoon qabu nu dubbisaa. Telegiraama, waatsaappii, imoodhaan isiniif deebisnaa. Daayirekt nu waliin barattan jechuudha. Kophaa keessanis yoo barbaaddan, guruuppiidhaanis yoo barbaaddan jechuudha. Inni biraa immoo haangar fannisaa jechuudha. Fannisaa waan isiniin jedhu kan uffata keessatti fannisan hin jiraamti. Achuma beerruumii keessatti meebi kan uffata keessan irratti fannisattan maal jenna? Fannisaa kana maal jedhama? Haangar. Haangar. Hundaa fakkeenyaan isinii ibsuu yaalaa. I hang my coat on a hanger jedha fakkeenyi tokkoffaan. I hang my coat on a hanger. Ani kootii koo fannisaa irran fannisaa. I hang my coat on the hanger. I hang my coat on a hanger. Ani kootii koo fannisaa irran fannisaa jedha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo the hanger is red. The hanger is red. Fannisaan kun diimaadha. Fannisaan kun diimaadha jedhaa jechuudha. Okay, inni itti aanu immoo pijaamaas. Pijaamaa maal jedhamu dhageenya yeroo baay'ee uffata halkanii uffatamu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti iyyuu ni fayyadamna miti pijaamaas osoo bijaamaa maal jedhame jechuudha. Maal jechuudha? Uffata halkanii yookaan uffata ciisichaa ni jiru miti babal'aa kan ta'an hirribaaf kan namatti tolan kan nama hin qabne jechuudha isaan. Ispeesifikaalii kan asirratti argitan kana qofa ta'uu baachuu danda'a. Garuu kan garaagaraa jechuudha. Kan akka direesiidhaanis ni jira, qamisiitiinis hojjetamanii ni jiru. Garuu asirratti kan jiru bifa bal'aa ta'een surree fi kan akka kootiiti jechuudha. Okay, fakkeenya tokkoffaa I wear pajamas at night jedha. I wear pajamas at night. Halkan uffata halkaniin uffadha yookaan halkan uffata ciisichaan uffadhaa jechuudha. I wear pajamas at night jedha. Halkan uffata ciisichaan uffadhaa. Okay, lammaffaan immoo my pajamas are comfortable. My pajamas are comfortable. Uffanni ciisichaa koo mijataa. Laala amma asirratti. Comfortable jechuun mijataa jechuudha. Comfortable jechuun mijataa jechuudha. My pajamas yookiin pijaamaan koo maalidha? Baay'ee namatti tola. Uffanni ciisichaa koo mijataadha yookaan pijaamaan koo mijataadha. Isiniin dhiphisuu jechuudha. Waraabsamaa sirriitti akka barbaaddanitti akka raftan isin taasisaa jechuudha. Kan itti aanu immoo curtain jedhame. Curtain akkuma fakkiirra ilaaltan maal jechuudha? Girdoo yookaan immoo afaan Amaariffaatiin maggaarajaa. Maggaarajaa kan jedhu isaanii curtain jedhama. Maal jechuudha? Girdoo jechuudha yookaan immoo maggaarajaa kan jedhu curtain. Fakkeenyaa ilaallu. The curtain covers the window jedha. The curtain covers the window. Girdoon foddaa haguugee jira. Foddatti godhameetoo guutumaan guutuutti maal cover godhee jira yookaan haguugee jira jechuudha. The curtain covers the window. Yeroo baay'ee window irratti yookaan immoo fodda irratti godhamaa mitiire? Yeroo baay'ee fodda irratti godhama. Kanaaf cover godhee jira yookaan haguugee jira jedha. Fakkeenyi lammaffaan she opened the curtain. She opened the curtain. Isheen girdoo bante. Isheen girdoo bante. Yookaan ammoo isheen maggaarajaa bante. Isheen maggaarajaa yookaan girdoo bante. Curtain maal jechuudha? Girdoo jedhame curtain girdoo jechuudha. Kan itti aanu immoo sleeping mask. Sleeping mask jechuun haguugaa ijaa. Yeroo baay'ee yeroo irriibaa jechuudha. Yeroo irriibaati maaskii ijatti godhatamu. Garuu yeroo irriibaa kanuma asirratti argitan kana yeroo irriiba rafan ijatti kan godhatanii jechuudha. Akkasumatti yeroo baay'ee immoo biyya tokko gara biyya biraa yoo deeman pleenii yoo fayyadaman rafuudhaaf isa ijatti kan godhatan ni jiru. Wanta garaagaraatis yoo deeman karaa dheeraa yoo deeman ijatti godhatanii rafuudhaaf jechuudha. Kan maaskii ni beektanii miti maaskii yoo jedhamu yeroo koovidii saffaa keessatti namni hin beekne hin jiru. Kanaafiyyuu maaskii ijaati kun immoo haguugaa ijaati. Tokkoffaan maal jedha? I wear a sleeping mask. Haguugaa ijaa nan godhadha. Yookaan ammoo yeroo rafu jechuudha. Haguugaa ijaa halkanii nan godhadha jechuudha. I wear a sleeping mask. Maaskii hirriibaa yookaan ammoo maal jechuudha? Haguugaa ijaa qofaa miti asirratti haguugaa hirriibaati. Haguugaa hirriibaati. Garuu noormaalii haguugaa ijaatiin qabatama waan ta'eef jechuudha. Maal jedhaa lammaffaan immoo the sleeping
Maaskidha asirratti dhiifama. The sleeping mask blocks the light jedha. The sleeping mask blocks the light jedha. Maal yeroo baay'ee kan fayyadamnuuf iyyuu kanaaf laayitii yookaan ammoo ifa block akka godhu yookaan akka dhoowwuuf jechuudha. Haguuggaan ijaa ifa dhoorka. Haguuggaan ijaa ifa dhoorkaa kan jedhudha jechuudha. Inni biraatiif immoo inni dhumaa maal jedha? Fan. 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 Fan osoo hin taane fan. Fan. Maaliif hafarsaa jechuudha. Kan fakkii irratti argitan kana jechuudha. Yoo iddoo qilleensa ho'aa jiraattan qorrisiisuuf kan tajaajilu jechuudha. Wanti san qilleensa kutaasanii qorrisiisuuf yookaan immoo gadi buusuuf teempireechara isaa kan nu tajaajilu fan jennaa jechuudha. Lammaffaan fakkeenyi maal jedhaa? The fan is spinning. The fan is spinning. Spin gochuun naanna'uu jechuudha. Ofirra naanna'uu spin jedhaa jechuudha. Spin godheeti kan inni dhiire ofirra naanna'eeti kan gadi buusu waan ta'eef teempireechari. Hafarsaan naanna'aa jira. The fan is spinning jennaa jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo the fan cools the room jedha. The fan cools the room. Hafarsichi kutaa ni qabbaneessa. Hafarsichi kutaa ni qabbaneessa jedha. Hafarsichi kutaa ni qabbaneessa. The fan cools the room jedha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa please. Viidiyoo immoo like godha. Yaada nu barreessaa komentii irratti. Yaada keessan sirriitti barbaadna jechuudha. Yoo isin tole nutti tole jedha. Yoo isin toluu baate kana sirreessaa jedha. Ni sirreessinaa jechuudha. Nu waliin waan turtaniif hamma dhumaatti waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Bakkuma jirtanitti